Aye, kabajamtootaaf jaalatamtoota obboloota keenya kabajamoo bakka jirtanitti nageenya koo kabajaaf jaalaa isin haa qaqqabu. Guyyaa har'aa gama obboleettii keenya Iqiliimaatti argama. Iqiliimaa jechuun egaa danda'e fincaan kan hin bahu ollaan bitaa mirgaa hojarri minannaa kennan hojarri birrii goosuma narkaa fite birrii kan siraa koo jedhee gantiniidhaan illee gajaraan illee manuma cufaa keessan oola. Abbaa mana malee ilmaan lama waliin rakkatti mana kiraa keessatti jechaadha. Mana keessa jirtu raallee ari'amtee bakkeetti ijoollee faan rakkachaa turte. Sana boodaan karaarraa argee jechuudha. Viidiyoo waraabee simbiraan ga'een ture. Sana booda deeggarsa gootanii jechaadha. Yaa deeggarsi isheedhaaf godhame baay'ee laafaadha. Baay'ee sochiin keessan baay'ee dadhabaa ture garuu haa ta'u malee garuu amma humna keessanii warri bira dhaabattan ulfaadhaa galatoomaa isiniin jecha amma daandiirraa fuunee manatti ol galchinee jirra. Yaa gabuu jiraatu ture waan nyaatan illee hin qabanu ture. Yaa egaa guyyaa irraa jechaadha. Waan nyaatamu wantoota muraasa qofa fidee fi dhufeen jira. Kun guyyoota muraasa gidduu qofa waan fayyadamtu malee itti fufiinsaan fayyadamuu hin dandeessu garuu Iqiliimaan ijoollee kana lamaan jechaadha barsiifachuu qabdi. Waan ta'e daldaltee illee ijoollee kana jiraachisuu qabdi waan ta'eef qarshii illee fidee fi dhufeen tan jira jechaadha. Boloonni koo deeggarsa kana gootan hundi keessan ulfaadhaa. Iqiliima kuni qarshiidha. Birrii kana jechaadha. Egaa kun muraasa yeroo gabaabaa qofa keessatti nyaattee ijoollee keessan faana xumuruu dandeessu isiniin ga'u. Garuu birrii kana jechaadha toon balleessin itti fayyadamtee waan daldaltee guyyaa guyyaatti waa tirfii argatte yoo xiqqaatti timaatimii fi shunkurtii illee karaa irratti ittiin gurgurtee ijoollee kee jiraachifachuu dandeessa waan ta'eef kana qabadhu. Nanna gada malee lamoo insha Allah niti munga. Gaa rabbiin yatiima illee jara hin godhinii rabbiin ibboo isa hadhaallee isa borii illee rabbiin jiraa fi haa kennu. والله ربي هارت أرجل في بيجي لما ربي جرا فكن وان ربي هي بيسو مالي أكو من جدير ليه بيسو ندندو يجودا بدان كم مدي جرا كان أفوان ربي نسينا كم جيسو قاعد دابور ليه ربي نجنا تبرداسي نسينا نيجيسو ربي نسينا نكوفسني ربي بسم الله الرحمن الرحيم إذا جرا دا مريد إيرا دا جرينا بلا ربي أجرا جيسو عافية ربي نسينا ويني إذا ربي نسينا هجرا جيسو هنتبلي سواد أسبوريس Aye, kabajamtootaaf jaalatamtoota obboloota kiyya Iqiliimaan kana booda akkasiin karaatti hin baane birrii kenneefiin jira jechaadha. Birrii kana jechaadha waan dandeessu waan humna ishee ittiin daldaltee ijoollee kana guddifachuu qabdi inshallah. Obboloonni koo deeggarsa kana gootan hundumti keessan rabbi isinirraa jaalatu ulfaadhaa galatooma. Viidiyoo kana share godhaa, subscribe YouTube keenya subscribe nuuf godhaa. Yaada yoo qabaattan, komii yoo qabaattan karaa inbox yookaan lakkoofsa bilbilaa koo fayyadamtanii naa barreessuu dandeessu. Anabdii Geetaachoo Abbabeen ture ulfaadhaa.